Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyisee Mangistuu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti akkana wajjin turtan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa har'a viidiyoon qabadhee isiniif dhiyaadhe viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu baay'ee kan garaa nama nyaatu akkuma armaan olitti argitan suuraa obboleettii keenya kana sababa gaazii yookiin balaa gaazittiin biyya Yemenitti du'uun ishee miidiyaa adda addaati irratti gabaafamee jira. Egaa maatii fi firoottan ishee akkasumas warroota ishee beekan hundaaf jajjabina hawwina. Waaqayyo nafsa ishee amaaru jinnata isheedhaaf haa buusu jenna. Egaa asirratti waan ani isiniin jechuu barbaadu obbolaawwan keenya biyya ambaa keessa jirtan hunduma keessaniif ergaa gaarii ta'ee kana yaadu yeroo gaazii cuftanii fi bantan of eeggannoo gochuu qabaachuu qabdanii keessattuu jechuudha. Dibbaa gaazii kana yeroo cuftan yeroo rakkabdan jechuudha. Duraan dursitanii cufuu qabdanii boota tabbaakaatis cufuu qabdanii gaazii hundumaa ofii gochuu cheekii gochuu qabdu. Achirraan yeroo isaa rakkabdan cufuu qabdanii sirriitti jechuudha. Erga inni sirriitti cuftanii boodatti erga gaazicha sirriitti rakkabdanii yookiin cuftanii boodatti gaazicha haala fuudhii gootanii osoo hin banin haala xiqqaadhaan xiqquma ishee bantanii yoo gaaziin akka baay'atee isinii ifuu barbaaddan yeroo san deemtanii dhaqxanii itti ida'attanii booda cufuu dandeessan jechuudha. Warroonni immoo kana gaazii haala itti bananii fi haala itti rakkaban haala ittiin dhiifama jalaa badee haala ittiin cufan kan hin beekne yoo ta'e gonkumaa ittiin dhiyaatina. Fakkeenyaaf ani haala gaazii itti rakkaban sirumaan beeku. Kanaafuu jechuudha ani fakkeenyaaf dhiifamaa sagaleedha. Haala itti gaazii itti godhan itti rakkaban sirumaan beeku waan ta'eef gonkuma guyyaa tokko ofii kiyyaaf yaaleen beeku jechuudha. Tokkoffaa hin beeku. Haala isatti rakkaban waan hin beekne tokkummaa gochuun baay'ee ulfaataadha waan ta'eef warroonni hin beekne taatan madaama keessanitti himtanii akkasii bantu akkasii cuftu gochuun dirqama keessani. Wanta tokko osoo hin beekin ittiin deemina. Maaliif gaafachuu qabda? Mucayyoon tuni dhugaa baay'ee garaa nama nyaatti rabbi. Baay'ee garaa na nyaatti. Akkuma nama kamiituu hojjedhee of jijjiira jettee biyyaa baatee biyya ormaatitti hafuu jechuun kana Waaqayyoon irraa namaa oolchu. Mucayyoo baay'ee cimtuu miidiyaa isheetii irratti baay'ee nama cimtuu baay'ee nama amantaa isheetiif sagalee ta'aa ture akkasumas wantoota adda addaa irratti nama sagalee ta'aa turedha. Garuu Waaqayyo gooftaan balaa akkasiitirraa hunduma keenya eegee tiksee nagaan biyyaa nu baase biyya keenyatti nu deebisu. Baay'ee garaa nama nyaataa baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyoon lubbuu ishee karaa Waaqayyootiitti jannata haa galchu. Maatii isheetii fi firoottan ishee hundaaf jajjabina haa kennu Waaqayyoon. Baay'ee nama gaddisiisa balaa akkanaa irraa Waaqayyoon nu haa eegu hunduma keenya of eeggannoo gochuu hin dagatina hundumti keessanii. Nuyi of eegneef osoo hin ta'in Waaqayyotu yoo nu eegitu nu filatamaadha. Nus garuu Waaqayyo irratti gannee osoo hin ta'in ofii keenyaafis of eeguun barbaachisaadha waan ta'eef obbolaawwan keenya biyya ambaa keessa jirtan Waaqayyo gooftaan isin haa eegu. Musliimas kan taatan rabbi isin haa eegu hunduma keessanuu nagaan Waaqayyo nagaan isin baase nagaan isin haa galchu. Of eeggachuu hin dagatina hojii kamirrattuu. Amantii fi shahiida irra taana amantii teenya shahiida irra taana ani akka hayaatitti wallahi amantii tiyya shahiida irratti hin ta'a jechuudha. Ani irra waan asirra beeheef dubbadheef bas keessa kiyya kanaa ibidda na gootu jira. Ki ibiddaa waan wana qabbaneessuu hin dhabe. Laakiin ani obboleeyyan kiyya dhalaa shamarran hiriira bahaa jirtan biyya teenya keessatti amantii teenyaaf jechatti wallahi rabbi isin cinaa haa dhaabbatu. Nutillee hanqa dandeenyu nutillee hanqa rabbii keenya ragaa nutti ta'u hanqa rabbii keenya nurra beeku jechuun sagalee isiniif taana. Waa addunyaan tun hundi yaanu agarru jechuudha. Egaa amantiin teenya tuttuqaa jiramti. Egaa amantiin akiid mootummaan hanqa amantii kimi tuttuquun hayyamamtee akkamitti karaa kamiin amantii tuttuqaamuu hayyamti. Akkamitti
miti hayyamame naayim. Amantiin tuttuqaa hin taatu siyaasallee hin jirtu akkuma reefu isin hime sanii amantiin siyaasa keessa hin jirtu tuttuqaallee hin taatu. Amantiin amantii islaamaa tun amantii islaamaati. Gurra isin calawu amantii biraatii miti. Oromiyaa keessatti jechuudha manni jechuudha. Oromiyaa keessatti manni kiristaanummaa jechuudha eegamaa jira. Akka ani harkatti harkita jirta hundi keessanuu kun waa dhoosallee jiru miti. Bikki amantii kiristaanummaa jechuudha yookaan manni kiristaanummaa naan jedhanii warri hedduun wallaahi wabillahi warri hedduun jechuudha. Warri hedduun ati du'aa inaa godhu jiran alhamdulillah rabbil aalamiin nama qabaachuunis nama cinaa dhaabbatus qabaachuunis hedduu takka bareeda. Amma walumaa galatti jechuudha warri na arrabsitan warri na faarsitan warri ana baradda baatanii jettanillee gammaddan wallaahi wabillahi mataa kiyya gubba wallaahi rabbii keenyarra gaara arra guyyaa jimmataatti jechuudha. Guyyaan za'aan takka jimmataa keessa jirtu za'aan du'aa namaatti qeebalamtu jechuudha. Za'aan qaba guyyaa tokkichaan kun za'aan du'aa namaatti qeebalamtu za'aan malaayikaan gubbuutti jetti dhageeffattu san jirra arra. Saniifuu ani wallaahi وبالله ربي في رسول الله إن الرجال حنكن تك عرس نتينكم حنكن طريق إنساتك طريق إنس جلا عرس نتينكم والله دران فامينا تاتن اسم فاميلين كي تلمدات يسودا دران قاعد سناتاتن أيوة قاعد سناتاتني إيش أنا بتني لو قد تفتني حمينا قوتني ربي قد تيسني كبا اسم دران فامينا تاتن نجيب بيستن نتنا دابتن جتودا أرا نتي أرتنيف يوخان نتي أرتنيف نا أبارتنيف نعرب ستنيف سن الراين مراد دغراخية والله وبالله أنا سن جالدا سن جال حسن لكن يوم أكثر جتودا أسمامي أكسي والله أنا هدو تكاسن جالدا اسم اللي نين خبجا أني دران فامينا تاتا نجبستن نجنا دابتن أرمون أربستني في اسم راهن آرو نأبارتني في اسم الرايس حملين تينا نجبتون إنه مالك اسم فاميلي تيا فاميلي ما فيديو أنا ما جتة بلام تودا فرطم تودا تودا والله أنا كأنت رتي سنتي يو خانا كأبلتي تي سنتي يو خانا كهرياتي سنتي تودا ما تهلين عارنا دي فما والله دي فما سوسي سيفا أدب دي فما